bismillaahi jedheen dubbii koo jalqabaa mootii har'aaf burii gargaarsa kadhadhaa walaloo akkana jettu barreeffadhee qabaa hundumti keessanuu yaadas deebifadhaa sirriitti dhageeffachuun meena wajjin tura gara yaada kiyyaatti achi tarkaanfadhaa. Baatiin ramadaanaa dhufe baatiin khairii osuma nuti jennu dhumatuu fi barii walirraa fayyadame haqa milkaa'anii du'aa jabeessaa isinisaa ikhwaanii du'aa jabeessaa isinisaa ikhwaanii. Ammas hin dhumannee caalaa hundaa olii kunneen kana booda ashal awaakirii halkan guyyaa tokko caalaa ji'a kumaa kaliilatul qadrii halkan barbaadamaa rabbitu dubbatee quraana nuu himaa ganadhuutti ilaalii suuraa al-qadrii jalqabarraa hanga ayaa dhumaa sadarkaan isiidhaa ifaan ka'ameera kan dhaabbattee kadhattee milkiin badhaafamaa badhaasan argamne rabbiin namaa hiraa badhaasan argamne rabbiin namaa hiraa. Halkan takkitti baatii kumaa caaltuu halkan malaa'ikoonnis gara lafaatti buutuu salaamtaa jannataa mu'mina ziyaartuu ajaja rabbiitiin bu'uu halkan san guutuu halkan nagaatii hanga fajri baatuu khairii malee sharriin keessatti hin argamtu ibaadan dabarsinaan halkan taanii argattu haalan jajjabaannan hin shakkin sin dabartu du'aa'is baay'isii akka waffaqamtu du'aa'is baay'isii akka waffaqamtu. Ulaaleen ibiddaa numarraa cufamaa ulaaleen jannataas numaaf babbanamaa jabaannee argachuuf milkii biyya lamaa marxoo jabeeffachuun nurratti dirqama atummaa nuuf kenni yaa mootii caalamaa atummaa nuuf kenni yaa mootii caalamaa. Guyyaa keessa shakkamu si himamuu feetaa kan akkaan shakkamu 21ffaa 23ffaa ammas halkan 25 fi 27ffaa halkan irraa dhumaa 29ffaa kan duroomu fedhu halkan kana tujjaaraa ibaadarra turraa jabbaarsi waffaqaa ibaadarra turraa jabbaarsi waffaqaa. Halkanoota kana du'aa baay'isuun hirriba xiqqeessuun halkan jiraachisuun quraana qara'uun haasaarra of tiiksuun hamiraa dhaabbatuun dhikii heddummeessuun marxoo jabeeffachuun toltuu heddummeessuun ofii fi maatis taajjudaaf kaasuun sunnaa ashrafal khalqiitii ka hordofuu qabnu sunnaa ashrafal khalqiitii ka hordofuu qabnu. Rasuulli sun dhaamaan du'aa takka heddummeessuu isiin sun tamii jettee of gaafachaa jiraachuun ooltu heddullee hin ulfaattu qabatuufis laaftu. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عني جتو هدوميسو اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عني جتو هدوميسو يوكينا كرتي إن سيف كيبلا تانان دلين كان كي كلين سمرا دي كما يتعلمنا ما معسي الله كما دير رايوم تينيا هل كان في قويا رحمة إساتين جلسين ولالا رحمة مساتين جلسين ولالا. Rahmataki argachuuf namutuu bololaa gammachuun muslimaa akkam namatti tolaa diiniin nuuf ibsitee duniyaa caalamaa yaa rabbii arjaa mootii zalaalamaa mootummaan kee hin dhumu haqaan gabbaramaa guyyaa milkii kana nu waffaqee ati yaa ilaahal moolaa guyyaa milkii kana nu waffaqee ati yaa ilaahal moolaa. Waloo kiyyaarraa sitti golabuu dawaan baay'ateef dhukkuban fayyisu namatti fayyadamu rabbiin nu haa taasisu. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كوبيسان طه أول كدي USA سيارورا. يا ربي أنت كلما رزقتني رأيت خيرا سابغا لا حد له بك الرجاء وحبكم ربي سرى